Yooyaa akkam jirtu hordoftoota gola Yididaa YouTube biyya keessaa biyya alaa taa'uudhaatiin karaa gola Yididaa YouTubii nu daawwataa jirtan bakka jirtan lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleessi keessan nagaa kootii fayyaa kooti. Dhalli namaa in dhalata malee mudaa maalii qabatee akka gara addunyaa kanaatti dhufu hin beekamu. Miilla osoo hin qabaatiin harkaan lafarra daa'imanii jireenyi biyya lafaa wal'aansoo wal qabuutiin immoo hagam akka ulfaatu nama kam jalaallee kan dhokatu miti. Geexee Tamasgeen Daaqaa Tolaa jedhamti. Obboleettiin keenya kana waliin qaamaanis wal agarree wal beekuu baannuyyuu waa'ee ishee ofiitii yeroo himattutti bifa ittiin gargaaruun danda'amu yoo jiraate sadarkaa koo kanatti hagan beekuuf hagan odeeffadhee isiniif qooduun barbaada. Barnoota ishee gargaarsuma namoota tokko tokkootiin hanga kutaa 10tti barattee deeggarsa mana barumsaatiin kennameefiin ogummaa kompiitaraa dippiloomaa ni qabdi. Garuu hojiin hin jiru waan ta'eedhaatiif yeroo ammaa kana sa'aatii argattetti midhaan sooruudhaan yookiin immoo midhaan qulqulleessuun kan argatteen harkaa gara afaaniitti waan argatteen kan ittiin jiraataa yookiin bulaa jirtudha. Dhalattee harmeen ishee ijoollummaatti jalaa miidhamte. Abbaan ishee dadhabaadha. Harka qalleessadhas. Mee qaama miidhamaa ta'anii harmee malee jiraachuun hiyyummaa hangamii hagam akka ulfaatuuf hagam akka namatti cimu isinumaafan tilmaama isaa dhiisa. Haga dandeessan haga humna keessanii haga waaqni isinitti ibsee akka gargaartan adaraan isiniin jedha. Hordoftoonni Yididaa YouTubes ta'e kanneen biroon sagalee kana bakkaaf lafa jirtan teessanii dhaggeeffataatti jirtan. Warreen gargaaruudhaatiif fedhii qabdanis daftarri baankii lakkoofsi baankii daldala Itoophiyaa kan ishee 1117 395dha. Irraan isinii deebi'a. 1117 395dha. Akkaawuntiin kun yookiin lakkoofsi kun kan isheeti. Maqaan ishees Geexee Tamasgeen Daaqaa jedhama. Kanneen ishee gargaaruudhaatiif lakkoofsa ishee kana sirnaan hordofaati. Maqaan isiniif dhufu lakkoofsa akkaawuntii kanaatiin Geexee Tamasgeen Daaqaa kan jedhamu irratti akka galchitan isiniin jechuudha kanan barbaadu. Dabalataanis immoo lakkoofsi buukii isheetii kanuma asirratti jiru jechaadha. Asirra kan deemaa jiru iskiriinii kanarratti akka galchitaniif isiniin jechuun barbaada. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan narraa yoo barbaaddan lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 9 12 Duwwaa 4 91 64. Waan isin hubachuun isinirra jiraatu. Lakkoofsi buukii yookiin akkaawuntiin kun kan daldala Itoophiyaati. Kunis immoo kan obboleettii keenyaa gargaarsaaf isin gaafataatti jirtu Geexee Tamasgeen Daaqaati. Kanaaf buukii kan ishee irrattidha kan isin gashitan jechaadha. Odeeffannoo kan biraa yoo qabaattan akkamiin maaliin gargaaruu akka qabdan yoo yaadota garaagaraatiif barbaaddan lakkoofsi bilbila kiyyaa asirra jira. Lakkoofsi buukii kun immoo kan isheeti jechaadha kan Geexee Tamasgeen Daaqaati. Kanaaf kanarratti bilbiluudhaatiin ishee gargaaraan isiniin jedha. Akkuma agartan kunoo viidiyoo gubbaa irratti kan deemaatti jirugaa yeroo isheen ittiin sochootudha. Sanumaayyuu immoo waan nama ajaa'ibu gargaarsa namootaa waan barbaaddeetiif keessattuu kan akka kan irra taa'uudhaatiin manaatii gara bakka hojii ishee kanatti sochootee ittiin hojjechuudha kan dandeessudha kan isheen gargaarsaaf kan isheen gaafataatiin turte. Egaa sababa kanaatiif jecha namoonni illee akka namaaf ifa ta'uudhaaf fudhatama ta'uu irra diba akka hin qabaanneetii fi namni gara ishee deemuudhaatiin bakka hojii ishee deemee yeroo itti viidiyoo waraabanii akkaataa sochiiseeti akkamittiin akka isheen deemtu namni ija isaatiin akka arguudhaaf jedhamee daqiiqaa tokko waan hin guunne kana keessatti waraabanii kan gadhiisan sooshaal miidiyaa toora feesbuukii
irrattidha kan argee achirraatii fuudhee isin biraatiin kanan ga'e jechaadha. Kanaaf obboleettiin keenya kunoo kan isin argaa jirtan haalli deemsa ishee haalli hojii isheetii kana fakkaata. Waan isheen hojjettu immoo kunoo xaafii mana baaburaa yookiin mana midhaan deemuudhaatiin midhaan sooruudhaan yookiin qulqulleessuudhaatiinidha kan isheen jireenya afaanii gara afaaniitti ittiin jiraattu jechaadha. Kanaaf waan qabnu irraatii wanta Waaqayyo nuu kenne irraatii arjoomuun doqnummaa miti isiniin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu bira dhaabbadhaa. Ishee bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa Geexee Tamasgeen Daaqaa jedhamti irra deebi'ee isinitti hima. Baankiin daldala Itoophiyaa lakkoofsi buukii isheetii immoo kunoo kan iskiriinii irratti argaatti jirtan kanadha. Kanaatiin ishee gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Egaa yeroo garaagaraa irratti keessumattuu yeroo garaagaraa irratti ijoolleen karaa toora gola hididaa yuutuubiitiin kanneen hordofanii baay'een keenya dirree tajaajila gargaarsaa garaagaraa irratti akka bobbaanee jirru nan beeka. Giruupiilee garaagaraa keessatti warroota dadhaboota ta'an harka qalleessa kan ta'an yeroo garaagaraa ayyaanota garaagaraa sababeeffachuudhaatiin yeroo itti gargaarsa garaagaraatti taasistanidha jechaadha nan beeka. Haa ta'uutii obboleettii keenya kanas egaa gargaarsa waan gaafattee jirtuutiif nama gargaaramuudhaati qabudha. Harka lama qabnaa, miila lama qabnaa ittiin baanee gallee dirree hojii keenyaa irratti kan dhuunfaas haa ta'u kan mootummaas kan miti mootummaa kamirratti iyyuu bobbaanee hojii hojjennu hundumaayyuu jechaadha. Obboleettiin keenya kun utuu nama miilli fayyaa ta'eeti isheenis akkuma keenya iddoo barbaadde keessee illee hojjechuu ni dandeessi. Keessumattuu iyyuu baay'een keessan bakka isin jirtan kanatti isheenis dhuftee akkuma keessan hojjechuudhaaf ni dandeessi ture. Garuu haala kanaatiin qaama hir'uu taatee dhuftee akka keessan kana iddoo garaagaraa iddoo fedhii isheetii deemtee hojii filattee hojjechuudhaatiif daangessee jira jechaadha. Kanaafiyyuu nuti warri carraa kana kan carraan kun nurra ga'ee hin jirre jechaadha. Warri qaama guutuu qabnu akka barbaannetti Waaqni fayyaa nagaa nuu kennee qaama guutuu nuu kennee hojii keenya irratti bobbaanee kan jirru galii mataa keenyaatii kan qabnu waan argannurraatii waan qabnurraatii obboleettii keenya kana akka gargaaru isiniin jechuun barbaada. Wanti anaaf ergitan xumura irratti anaaf wanti isin ergitan waa tokkotu jira. Waan tokko qofaadha kan isin naaf ergitanii. Qarshiin kan galu lakkoofsa buukii ishee irrattidha. Anaaf garuu gaafa qarshii gashitanii jettan rasiitii ittiin gashitan sana rasiitii ittiin gashitan rasiitii isaa qofaa naaf ergitu. Karaa keessaatiin lakkoofsa bilbilaa kana qabattanii karaa sanaatiin warri gashitan jechaadha. Rasiitii karaa lakkoofsa kana telegiraamii irraatiin yookiin waatsaappii ta'uu danda'a. Qabattanii akka rasiitii sanaaf ergitan isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Egaa akkuma kitaabni qulqulluun jedhu namni hiyyeessaaf harka qalleessaaf kennu akka waan Waaqayyoodhaaf liqeessuutii jedha. Kanaafiyyuu asumarraatiin Waaqayyoodhaaf akka nama liqeessuutti kenninu isiniin jechuun barbaada. Akka nama Waaqayyoodhaaf liqeessuutti isheedhaaf gaafa kennitan gaafa gargaartan bornaa deebisti jettanii otoo hin taane akka nama Waaqayyoodhaa kennaatti liqeessaa jiru bornaa deebisa jettanii abdii sarara kaachuudhaan akka nama isaa liqeessuutti akka kennitan isiniin jechuun barbaada. Eebba kana hirmaadhaa. Waaqayyoo warree sagalee kana dhageessanii obboleettii keenya gargaartan isiniif haa kennu. Iddoo hir'atetti isiniif haa guutu. Eebbifamaa manni keessan haa guutu. Gargaarsa hin dhabinaan isiniin jedha. Waaqayyoo isin haa gargaaru. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Galatooma. Galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee wedduu hafuuraa